Jirtu hordoftoota T-shirtii hundumaafuu waan kana qabdee dhufedha. Akkaataa foormii Dubaay UAE Arab Emirates guutamuu onlaayiniidhaan jechuudha. Onlaayin foormii linkii kana komentii irra isiniif dhiisa. Intarii select intarii type gosa hedduudhaan jira. Regulariidhaan kun 60 days single intarii aga guyyaan illee jira. Guyyaa 90 fi amata 5 illee jira. Waggaa 5 jechuudha. Years multiple isaan guute. Inni biraa service type regulariidhaan guute with insurance illee ni jira. Akkasumas immoo kaffaltii isaa illee asirratti isiniif kaayaa miti. Maqaa first name last name kan ittiin guutamu maqaa kan keetii fi akka kan guutamu iddoo jireenyaa keetii fi magaalaa state province naannoo guddina keetii fi biyya keellee ni galchu. Inni biraa zip code biyya code postal code as biratti zip code naannoo leen qabni jiru yoon qaban as rakkoon qabu 00 galchitu naannoo leen qaban yoo ta'e kun naannoo ittiin galchitan jechuudha. Inni biraa yoo postal code yoon qaban illee kan nama guutuu ni dandeessu jechuudha. Paaspoortii sin gaafatan ticha kana guutuudhaaf foormii kana guutuudhaaf rivaaleetii guyyaa 5 hanga 6 keessa deebisuu hojjettanii guutuu dandeettu. Dokumentii biraa gara WhatsApp-tiin ergitu jechuudha. As keessa lakkoofsi WhatsApp ni jira. Isaan erguu ni dandeessu jechuudha. Garuu gabaasa salphaatti yeroo muraasa qofatti isin guutuu dandeessuudha. Kan waan deeggarsaatti foormii kana guutuu dandeessanii YouTube kenna nu dhufa kabajamtoota maamila kenna subscribe share nu godha. Yaada keessan nu gaadha. Sammiitii gootanii booda kun gara isiniif dhiyaachudha. Bye bye.